Jalqabdee? Jalqabeera? Jalqabeera. Akkam jirtu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota daawwattoota keenya. Egaa har'a immoo akkamittiin paaswordii waayifaa beektumti paaswordii isaa otoo nama tokkoon kadhatin maal isin jedha iddoo isaa yoo ta'u gaafatin ofuma keessanii beektanii dhaqxanii paaswordii isaa itti galchattanii fayyadamtan tooftaa baay'ee baay'eessaa fi namoota baay'ee biratti jaallataman isinii qabatee dhufe akka jaallattan abdii guddaa qaba. Garuu chaayinalicha sabiskiraayib gootaniittu yoon goone ta'e gaa sinan egaa mastii xiqqoo beekaa sakondii sadii sadafa tokko lama sadii tole amma mee kallattii dhuman gara silkii kootti sinaaf dhatu gara silkii kootti asii fudhadhaa jechuukooti. Egaa mee dursinee Play Store barbaadne Play Store san kaa'ee oduma Play Store na irraanfadhe iddoon kaa'e kunoo jira maqaan aappii kanaayyuu maqaan aappii kanaa maal jedhamayyuu maqaan aappii kanaa Instabridge jedhama. Instabridge egaa meeqa irratti isinii barreessa iddoo sanatti isinii kan barreessa Instabridge jettanii sarchii yoo gootan Wi-Fi password Instabridge hundumti isaayyuu sumadha. Egaa kunoo keessaati Instabridge for Wi-Fi password kan jedhu sana free Wi-Fi password kan jedhu sana irratti kana aappichi kunoo kana fakkaata. Egaa inni kana dura dursee buufadheera waan ta'eef anaan illee na yaaddeessu isiniif iddoo update jedhu sanatti install kan jedhutu isinii dhufa. Isuma irratti tuttanii install gochuudha kun isiniif haaraa miti beekamaadha. Erga install gootanii booddee akkamitti akka fayyadamtan qofan isinitti agarsiisa jechuudha. Mee gara aappichaa isin haa geessu. Instabridge kan jedhu immoo isa jira kunuuti. Irratti tuquu qofadha jechaadha. Ennaa bantan fuulli ishii kun akka kana fakkaata. Isa booddee biroosarii keessa isin galcha. Otoon isinitti nama irraanfadhe. Aappiin kun paaswordii cabsuu qofa otoo hin taane karaa biraatiin immoo biroosarii isaafis itti fayyadamuu dandeessu. Mee ani kana keessa ba'ee kun gara kanatti isin fida. Kuni waayifoota jiranidha. Karaa biraatiin maappii keessa yoo galle maappii keessa gallee ilaalu tura nu salphata. Lokeeshinii banuun dirqamadha. Lokeeshinii keessan erga bantanii booddee ani kun ammoo gudar keessan jira. Gudar keessa inni isin argartan kun halluu magariisaan kan jiru Wi-Fi jajjallatamuu fi yeroo hundumaa hojjetanidha. Inni halluu diimaadhaan jiru immoo kan darbee qofa hojjetudha. Egaa kun paaswordii Wi-Fi isaati jechuudha. Paaswordii hunduma isaayyuu akkamitti akka ilaaltan kuni bifa salphaa ta'een kun ammoo isaayyuu gudar keessa kan jirudha. Isaan keessaatti filannee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Reeli an ofii kootiitti fayyadamaan jira. Isin dhoksu ofii kootii sattan fayyadamaa jira. Deemitu nama kadhadhe isin beeku. Nama kadhachuun xiqqoo ishii namni waanuma namatti kennus miti. Egaa paaswordii isaa akkatti ilaaltu ani akka yaada kootti baay'ee bayeessa jedhee waan yaadeefidha. Mee amma viidiyoo biraatii walitti deebinutti turaa nagaatti.